akkasuma a'oo gama gubbaatii jedhanii fi cinaa jiru jechuudha. Arraba kana moggaa isaa cinaa a'oo jiru. Maayikii cufadhaa warri aariin seentan. Afiyyaa Zariinaa cufadhaa. Akkuma arguu jirtan moggaan arrabaatis eeysaa gama gubbaa jechuun eeysaa fakkiidhaan agarsiisu jira. Fakkii ilkee takkaa'uu a'ama gama gubbaa kanii fi haaya kanarratti hoggaanii fi si agarsiisu moggaan arrabaa takkaa'uu iddoon itti hirkatamee ja'amu baadiin irraa bahu jechuudha. Fakkii baadiin itti ja'amu moggaa lamaan arrabaa kanii fi qalama agartan kanaan jechuudha. Manxiqatu dhaqxi walittikaa iddoo ittan. Qalama kana bifa isaan beekuun afaan Oromootiin bifa kanaan kanii fi hallame jechuudha. A'oodhaa wajjin kan walitti jiru kanaa jechuudha. Qalamni ceekaan yookaan biicaan kun ammoo manxiqatu talaamusi min ghayri dhaqxin jedha. Iddoo arrabni a'ama gama gubbaa numa tuqu malee osoonii fi baadiin achirraa ba'an. Baadiin achirraa ba'aman jaamu. Garuu ammoo hoggaa baadiin ja'amu iddoo tana arrabni tuqaa jechuudha. Arrabni gama fuulduraatiin iddoo tana tuqa. Moggaa isaatiin ammoo moggaa arrabaatiin arrabni bakkuma silaa arguu jirtan tana tuqee baadii itti ja'aa jechuudha. Gama mirgaattis jechuu dandeessa, gama bitaattis jechuu dandeessa osoo hafuurannee inni dura jechuudha. Baadiin eessarraa baatii eeganii fi a'ama gama gubbaatiin akkaataa kanaan si garsiiseen boodatti akkuma san fakkii afaan keessa kaa'ee arraba bakka isiin itti ja'amtu si agarsiisa. Arraba hoggaanii fi agartee baad bakka jettu janatti as baatanii ilaaltan jechuudha. Iddoo sagaleen baadii itti ja'amtu mallattoo sagaleedhaa tana sadeen kaa'ee si agarsiisa. Moggaa arrabaa kana cufa waliin qabattee ja'amti jechuu si agarsiisu jira. Moggaa arrabaa kana cufa waliin qabatteeti ja'amti abbaadu hoggaa jettu moggaa arrabaa kana cufa. Laakiin gama fuulduraatiin inumaahuu hin jettu jechuudha. Ayyee fuula amma irratti jirru kana irratti maal jedha? Alhayyizu alladhii tashghaluhu abbaadu min haafatayyi lisaan. Iddoo hayyiz jechuun iddoo jechuu almakaan jechuudha. Alladhii tashghaluhu tanii fi baadiin hoggaa ja'amtu fayyadamtu jechuu afaan fayyadamu min haafatayyi lisaani moggaa lamaan arrabaa kanarraa tanii fi baadu fayyadamu hoggaanii fi ja'amu. Iddoon sun eessa jennaan moggaa lamaan arraba kanii fi haaya kana si agarsiisa addaan baasee akkasumaa hin dhimnetti. Moggaan lamaan arrabaa tanii fi bifa magariisaa yookaan magarroo tanaan hallamtee jirtu jechuudha. Halluu tana kan qabdu aqsaa haafaarraa eegalee hanga adnaa haafaatti. Aqsaa haafatul lisaanirraa hanga adnaa haafatul lisaanii. Bakkinii fi moggaa arrabaati jennuun xumura moggaa arrabaatirraa jalqabee hanga ilaa inni itti xumuramu irraa jalqabuutti. Hundee isaatirraa eegalee hanga ilaa mataa isaatti ol siqaa jechuudha. Xarafa isaan geenye dhaabbata jechuudha ammaas. Maayikii cufadhu Zaliika. Akkasitti bakka tana lamaaniitutu achii fi achi jidduudhaatu jechuudha. Bakkuma arguu jirtan tana lamaan jidduudhaatitu eessa ja'ama? Moggaa lamaan arrabaa ja'amaa jechuudha. Moggaa arrabaa ja'amti. Gama lachuutiinuu achi jechuudha. Gama lachuutiinuu. Iddoon achii olii ammoo manxiqatu talaamus jaaniin taniif reefu jennee san manxiqatu talaamusiin iddoo arrabni a'ama gama gubbaa numa tuquunii malee baadii hoggaa ja'u hin fayyadne jechuudha. Laala a'ama gama gubbaatis ilkee gama gubbaatii wajjin gamanarra kaayee jira. Ilkeen ati itti fayyadamtu haga kanaa jechuudha baadii jechuudha. Haga silaa magariisni itti dhaabbatu kana jechuudha. Haga ilkee meeqaati taakka lama seetii haga ilkee afuriiti jechuudha. A'oo afran jechuudha. Gama gubbaa gama lachuutiinuu fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Ammoo waan achi jiru gama biicaa bifa biicaadhaa kanii fi ceekaa yookaan arkitan kana maalii itti fayyadamta akkuma arraba bakka biicaa tana talaamusaaf yookaan tuquudhaaf itti fayyadamtutti baadii biratti gama gubbaatiis tuquma qofaaf itti fayyadamta jechuudha. Maaliif baadii tana kanatti adda bayaansa iddoo isiin irraa baatuutu hedduu nama dhibu. Wanni gama lachuu kanatti halleef yoo gama tokko bantee gama tokko banaa dhiiste baadii hoggaa jettu hafuuraatu seena. Illeensa baasta. Karaa baadiirraa laad jechuu deebitaa jechuudha. Waddi gadeemma hafuura baasee laad jechuun sirrii miti jechuudha. Yoo cinaa gamanaa kana cuftee gama kana qabantu taate immoo laad taammaas gamanatti. Yoo gama fuulduraa kasilaa tuquu malee irratti hirkattee hin jettuun jenne kanarratti kan ja'a jechuu taate immoo daal furdoo taheeti as ba'a. Doot jaagariin namaa.
sirrii miti sunis jechuudha. Kana cufarraa akkanii fi nagaya taatuuf jecha maal siin jedhee moggaa lamaan arrabaa bakka takka walitti qabdee jechuudha. Moggaa lamaan arrabaa iddoo takkattuu cuftee hafuurri akka gamanaanis hin baanetti akka gamanaanis hin baanetti walakkaa tanarratti bakka isaan lamaan irra baad jettee humnaan irra gadhootee bakka silaa irraa baad baaftuutu achi jechuudha. Yoo moggaa tokko qofarraa hin baasuu barbaade yookaan moggaa mirgaatirraa yookaan moggaa bitaatirraa hin baasuu barbaadaa ka jedhu taate mirga keetti garuu wanni si dhorku hafuurri kan baane qofa baad jettee eegu qabda. Gama bitaatis yoo jettu baad. Gama lachuutti yoggaa jettu hafuurri bahuu dhabuu qofa irraa eegdee akkanii fi agartee lachuuttu jechuu ni dandeessaa jechuudha. Garuu har'aas siis laaffata. Har'aas afaanitti akkaan baadii sii miidhaysu bakkuma takka iddoo lamaanittu jechuudha. Affaa lamaanittu moggaa lamaan arrabaatiinuu baadii jechuudhaatu baadii bareechaa jechuudha. Akka nama harka lamaa walitti cuqqaalutti afaan kee gubbaaf jalasaa walitti cuqqaaltee iddoo baadii jedhamtu sun jechuudha. Iddoo baadiin itti jedhamtu sun irratti jechuudha. Akkaataa saniin baadii jechuu dandeessaa. Undur الصور المتحركة على الكرسي المرقق سنجاء على الكرسي مرفق سيدي رتي suuraa sossootee waan kana jechuu si agarsiistu laalii sin jechuu isaati akkuma nama dura sin jee namni CD kana warri soodii keessa jirtan ni argattanii booda akka inshallah argattan namni soodii keessa jiru gama keessaatiin dubbiftan inshallah CD'n kun hedduu nu barbaachisa waan ta'eef jecha nu barbaadan aya eeganii fi iddoo baadiin irraa baatu akkasitti laallee xumurree booda iddoon itti aantu iddoo qubee laam irraa bahuuti laam eessarraa baha لام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه جاء مقا لمان الربا تمر سات الراجل كبي هنگا فينتا الربا يخاهو متى الربات تمر فينتا الربات تي نابتا جت بكسلا ريفو هقا بادي برن نتو قمالي الرمني هنجاوني تكاهو ni itti maxxana malee gama gubbaatti irrattiin irkatu jenne san irratti laam bakka sani ja'ama jechuudha. Laam iddoo sanitti xarafa isaatiin ja'amu osoo niifi gama keessaatiin hin ta'in gama keessaa walakkaa arrabaatiin osoo hin ta'in fiinxasaa shirtii fiinxasaa kanaan ja'ama jechuudha. Fiinxasaa kanaan ja'ama akkuma gamanattis hin agarsiisu jiru kanaa jechuudha. Laamis gabbu'eeti addaan siif baasa. Warra gaa walakkaa kanafatti laam jedhuu jira waan ta'eef jecha warra takkaahuu gama cinaa tokkotti laam jedhuu jira waan ta'eef الدسيف باس وراف فكي جمنات نفيدنا الحيز الذي تشغله اللام من حافتي اللسان إدوه قال أم جامو فيدم يجو الرمني أدنى حافة تكون بكمريف تنبيج الرا أولي تناجت أجبيج الرا أولي تنرا إجلي منتهى طرف يجون مو هنجمتا إسات لا إنت إسار رجمت أمورا أجرتنيمي أشر راجل كبيتي أجرتي أدنى حافة مقال ماني تنتفان بكتكتي لام جت لام osoo moggaa takka qofaan laam takkaa'u moggaa gamanaa bantee moggaa gamanaa dhiistee laam osoo akkanatti hin jenne yookaan walakkaa arrabaa faadhaan laam akkan jenne kana cufa akkatti hin jenne yoo niif agartee xiqqeenya irraa illee arrabni kasi badu taate hoggaa akka kanatti addasiif baate deddeebistee arrabni sirraa waa jechuudha. Osoo himteedhaan hin taane ani namaan barsiisee arrabni isaa hodhorsuu malee haasawaa keessatti silaa dubbii sirrii dubbachuu hin dandeenye kan hoggaa qur'aana qara'ullee akkasumatti hodhorsu deddeebiinsa iddoo beekuudhaatti irraa kan ka'e osoo niifi deddeebisu sirreeffateen beekaa jechuu darasootuma kiyya keessa. Kanaaf namni arrabni keetillee kan sirriitti hin jenne taate ni jirtan as keessa waan ta'eef jecha iddoo laamitti ja'amu tana sirriin laaltanii akka silaa inni itti ja'amu kanatti laa jechuu qabdan laa osoo hin jenne jechuudha. Hayyizul laam jee moggaa lamaan arrabaa gama lachuutu irraa eegalii haga xumuraatti akkuma san waan fuullee isa deebi'uu ja'a. مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى أما جمو قبات الرا واني في فولي سديبو إسال لمان كاناتو هقا والتوكي لام دبسا لام جتسيسا سنجا لامينيس الدونيسا كان فكات غرو لامين كوال دبا لام هقا فردتو هقا قلقتو هقا أكسيك أباجة هقا فردتو هقا قلقتو خانا مالي والدبا مقارنة بين اللام المفخمة فولتي أردت مقارنة والجنا قبل لالو بين اللام المفخمة واللام المرققة لامي فردو دافي لامي قلو تكاهو لامي أفان كيسا فرد فمتو في لامي هقا قرأمتو قل إفمتو غراغرم ما إسي مي أرقمني أكم تهجني الدباسني لالو هدون كيسا نقا قرآن قراتن بكتون لامي الرتيز تهي واء الرتيز تهي قبي فردتو الرتي إسين إبدوان تاتيف
qubeen furdatu cufti arraba akkuma silaa laamiin kun godhuu godha waan ta'eef sirritti ilaaltanii adda baafachuudha qabda. Yusaahibu laama al-mufakhama sinda. Laamii furdoo laamii silaa furdifamtu waahila itti tahaaje. Taqa'urun liwasat lisaan gabbu'uun maali ol ka'uun jechu ol kaafamuun walakkaan arraba maaliin gajjachuun jechu walakkaan arraba gajjachuun saahibatti tahaaje eenyutti laamii furdifamtutti. Laamiin hoggaa furdifamtu taqa'ura jechuun gabbu'uudha takkaahuu gadhooqachuu walakkaan arrabaa gajjachuu jechu. Liwasat lisaani watadayyuqun ammallee ammaas dhiphatuudha fil halqi laagaan dhiphatuudha je. Dhiphinni laagaa keessatti argamu jechuun argu jirtan laalaa walakkaan arrabaa hoggaa laamii furdifamtu allaamul mufakhamaa je'ee arraba akka inni itti fakkii gama mirgaarra jirtan hoggaa agartan laamiin hoggaa jaamtu walakkaan isii arrabni dhooqqoodha. Jidduun isii gad dhooqqoodhaa jechuudha. Hokkee bira dhaqa hokkee hoggaan siin jiru mizmaara arrabaa bakka jenneen sun mizmaara arrabaa bakki jennuun san dhiphata akkuma san duubni arrabaatti illee ol ka'eeti dhiphisa laala duuba arrabaa ol ka'uu akkuma san ammaas hokkeen dhiphachuu walakkaan arrabaa dhooqachuun qubee feeteef maal uumti qubee feeteef furdina uumti jechuudha. Qubeen furdattu karaa gabaabaa waan sadeen kana qabdi jechuudha. Qubeen furdituu hoggaa barbaaddee dirqama keetii waan sadeen kana furdisuun. Sadeen maali? Waan sadeen kana godhuun jechuudha. Sadeen maali? Dursa hokkee teetitti hoggaa sagaleen baatu dhiphisuudha qaba. Fakkeenyaaf ويقولون هذا من عند الله قلص إن الله اشترى هقايتم إن الله سجلين مالتاتي درو سجلي جلال باتو إبتا هكين إبتا لما فا ولك كان الربا دوقتا سببا ولك كان الربا دوقتا بجتشيتو دوبني الربا أولكا أكاتا سنيني فردني أرقما هجتشو قبيلا إن الله يوكتا سيرتي خاني في sagalee tanatti dhiphina halqii yookaan laagaa keessatti dhiphinni kan jiraanne taate rakkisuun jechuudha. Laagaa tana keessa rakkisuu yoo kan jiraanne taate sirriitti furdatu. Walakkaan arrabaa yoo kan sirriitti dhoqqane taate sirriitti furdatu jechuudha qubeen. Inna Allaha humete. Akkasitti sirriitti furdachuu barbaachisutti hin furdistu jechuudha. Laamii qal'atu wajjin walitti dhiyeessitaa jechuudha gaafanii fi sirriitti waan silaa barbaachisu kana guututti hin guutin. Laamiin furdatu hoggaa akkanatti haja'amu ta'e. Laamiin qallatu faallaa isaatti fakkuma isa biraa jirtu fakkii harka bitaarra jirtu gaalaallu laamiin qalloon faallaa isaatti bixilaafil muraqqaqaas hin jee gubbaarratti faallaan isaa jechuun akkami arrabni diriiraadhatta duubni isaatis ol hin ka'u walakkaan arrabaa diriira jira duubni isaa ol hin ka'u laagaanis laalaa laagaanis balloo jechuun dirree teessi waan dhiphina isii irratti dhaqqabu tokkollee hin qabdu akkuma silaa uumamte teessi jechuudha min indillaahi bismillaahi alhamdulillahi laamii kana cufa oguu qalaallu taate laamiin ni qal'ata qal'ina isaa kana maalii mirkaneessite jechuudha dhiphisuu dhabuusaa duubni arrabaa ol ka'uu dhabuusaa walakkaan arrabaa dhooqachuu dhabuusaati jechuudha. Akkuma jara lamaan amma addasiin baasee kanaanii guutuu qubee furdattuutii fi qal'attuu addaan baafattaa jechuudha. Qubee hoggaa furdisuu barbaadde furdisi hoggaan siin jee wanni ati yaadattu walakkaan arrabaa dhooqachuu duubni isaa ol ka'uu hokketti dhiphanni si keessatti argamu. Faalluma kanaa godhu dhoggaa qal'isiisiin jaamees qubuma feetee jechuudha. Laam qofa osoo hin tahin. Hayyee qubeetti aantu. Qubeen itti aantu makhrajun nuuni. Iddoo nuuniin irraa bahu. Iddoo nuuniin irraa bahu. Nuuniin kun eessarraa baha? Min xarafil lisaani. Tiinta arrabaa irraa bahaa siinta. Min xarafil lisaani nuuniin tiinta arrabaa irraa baha. مع ما يحاذيه وان فولا يستي ديبو وجين يماس من اللثة إرجو جما جبا لثة جاني جرتي إرجو جما جبا خنا خيسة تحت مخرج اللام بقليل إكو مخرج اللام الراجمة آلات تجسيته قد جتشو جما آلات حرا أفانيتي حرا هدي خنا تجسيته تي إكو مخرج اللام سنر راتيكو جسيته تي مال تاتي نونين جامتي تنتا الرباتي في أما جما جبا خان إرجو جما جبا إكو مخرج لامرة قسيتة جامتي ويصاحبها وان أما دبني خن مجا أفانيتي وان خنتي
واهل نتا يقاوني صاحبه ما في جا مالتو واهلو ما غنة من الخيشوم غنة خيشوم الراتات خيشوم يجتم مالي خيسة فنياني يقاهو أفان رموتين هورو جأنين يجتو هورو جأنين إسيتاناتو اتواهلو غناتنا خيسة غناتنا فنيان كيسا اتواهلو ما جتو أين يتواهلو متي فينتا الرباتي في وان فينتا الرباتي تديبو فولا gama gubbaa kana kan jiru irgoote ta gama gubbaa jirtu tanaan hoggaa kana lamaa walitti irkiste sanbooda funyaan keessaa qunnaatti hidhaate nuun jettaa jechu naa nuuni akka kanatti an jettaa jechu qofanii fi ammoo funyaan qofa keessatti fayyadamee hin dandeessu yoo funyaan qabdii afaan qofa keessaa hin baasa jette hin dandeessu kanaafuu sammal ulamaa'iin ni moggaaftee je aljuz'al lisaaniyya minan nuuni moggaa silaa arraba takaahu gama afaanii kana jechu moggaa arraba kana ni moggaaftee fi annisfal mukammala moggaa guutamaa jechuun kanii fi namni biraa dhufee isa guutu jechu minannuuni annisfal mukammala jettee jedhama wasammawul juz'al khayshumiyya ammoo moggaa afaanii ni yaam kanii fi funyaanii huruu keessaa san ni moggaaftee fi yaamtee annisfal mukammil guutaa jettee yaamtee jechu kam guuta jennaan hafunyaan keessasan guuta afaan keessasan guuta jarri lamaan kun moggaa walitti dhufee nuun uumaa jechuudha kanaaf nuuniin moggaa lamarraa baati moggaa afaaniitii fi moggaa funyaaniirraa baati jechuudha makhrajni isii bakka lamaan kana jira jechuudha yoonii fi agartee ayna makhraju nuun isin jaan min taraf lisaani ma'a ma yuhadihi min al-lisati tahta makhraj al-lam bi qalil jettee ويصاحبها غنة من الخيشوم يتندانه من غنة jechuudha ويصاحبها غنة من الخيشوم يفيفو juz'ii takka jechuudha nuunii irraa kanaaf akkaataa kana jaama ugaa fakkii gamana irratti jirtu kana laaltan akkuma agartan kun addaan isinii baasuudhaaf nuuniin afaan keessaas jiraachuudha wajjiin gama gubbaatiis sagalee baatu agarsiisu jira jechuudha mallattoo sagaleedha funyaan keessaan si agarsiisu jira akkaataa kanatti nuuniin ja'amti jechuudha kanatti aanu makhraja raa'iin eessarraa baha raa'iin iddoon inni irraa bahu akkuma jara amma dura dubbanneeti xarafuma lisaanaati irraa baha jechuun fiintuma arrabaati irraa baha min xarafi lisaani ma'a maa yuxaadiihi min al-lifa qariiban min makhrajin duuba inninis iddoo nuun irraa baatu tagama gubbaatti dubbachuu jira xarafi lisaanuma garaagarummaan isaa waa xiqqoo gama alaatti irra gassiqaadha jechuudha eenyurra nuunirra nuunoo eenyurra gassiqa laamirra gassiqa jechuudha akkaataa kanaan tartiiba jiran dursa eenyu jira laamitti aanee eenyu nuunitti aanee hagama alaa gad jiru ra'i jechuudha laam nuun raa afaan keessatti jettee akkasitti tartiiba isaan jiran sanirra kaa'uu qabdaa jechuudha fiintuma arrabaatirraa waan fuula isatti deebi'u qariiban min makhrajin nuunii sinja dhihoo haala taheen makhraja nuunitti gama alaatti qashammoo irraa gassiqaa akkuma isin agarsiisu jirutti fakkii irratti nuuniitu raa'irra raa'iitu nuunirra gassiqaadha jechuudha gama alaatti kanaaf iddoon isaan lamaaniitu xarafa lisaanaati garuu fiintuma arrabaatirraa bahan ja'amanii jechuudha makhraju raa'i iddoo raa'ii tana hoggaa dubbatu waan si ibsuu barbaadee jira fuulatti aanu kanarratti wanni inni siif ibsuu barbaade الفجوة التي تمر منها جزء الصوت بنان يخاهوك آوني التي يمر منها خاني في خيس دبرو جزء الصوت إنان سقلي قوتو وصنتهن إنان سقلي خاني في خيس بوتون عند نطق الرائي ملتو الآن سيقر سلالة وقاران دبتمو ولكا الربات الرتي بنا يخاهوك آوتكو وممتو خناني سقلين إنان تكقباتي والتي لولاها صوني في اسم جراتشو باتي لا لانقفل المخرج نشوف ما جي صوبانان تنجراتشو باتي نشوف ما الدون سلاقو بين الرابات وبوتو ما تماما ولما قلت تشوف ما جي مما يؤدي الى تكرير المنهي عنه وان جيس وكاني في اكاسيكا تشوف متاتي بنان تجوخا بوتو تشوف متاتي سيجيسيتي تكرير الديبي سوراخنا المنهي عنه قرار رقماته سببا نمتي بك سلابنو قبطنا تشوفي في وني وان تيسن غرسيسيف قران خيستي بكران شدي قبو بكران سكون قبرتي هدو نما يوني في الدنبافتين راخنا بكتا تشوفي بناتنا تشوفي او سلامان تنكليفين الرجل تخنا تشوفي
راخنا أكاي ميد الديبو قد فكينا فكم جاء بسم الله الرحمن الرحيم شوفونا كان ير أريتنا هدود الديبس سبب أمالي بناتنا شوفي سجلين كم باني قد أنا في سجلين ديبتي بهوداف الربع خنا ديبستي ديبيون تون دوركا هاجتو أكاك سنتاني قاوة خنا بنتي فيتي بسم الله الرحمن الرحيم جت سجلين كجباتو سجلين مقاتا كان جبوسن سيف لافستي رانكي أكسر الجامو سيف لافستي يجتو أكما قاقو بيلي أما درو دبرتي مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرققة جاء ولف النيل رائي فبدتو في رائي الأتجاء أكما لامي برد بنيتي سنيفميتين توري أنا وانا دي بنو قبنو ولا كان ربا دوقاتو دوب نساء الكورا في حكين دي باتشو رائي فبدتو برد بسم الله الرحمن الرحيم أكما جنويت رائي قالون أمو الرمني ديرا رتاء دوبني ساو الكو لا قالين بلنا خيسة جرتي اتن إبقى وجدت سجلين أناف رانو قاني في أجرتي كسرار جرو وان تكلي سندر الرجو رجال هميتا وان سنتهف راق الأتو أكاختنا جتا جتو سيف إبسو بربادي أنا فكرت إن شاء الله درستي أنتو خيستي مخرج الطاء والدال والتاء جو الراجل كمنا الرافع أسرة الأمراء وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غاني سندي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم خرج آلامي سنرى الديبسة كتابة. لام كتابني رتين ديبين نبرة. بإيه؟ أوكي نوني رجرا نبرتي مربوطين ده. أستاذ ما دبسة نايكا كامني دبسة ما خرج لامي كان أجيب بالله إيه النجامة أنا ما كنا نقول لك ما في أستاذ جالدو راح خلاص.